በመጨረሻም ፍራቻ የወለደው ቅስቀሳ ከሸፈ። ለውሽማ አግዞ አብርሃም ተሸነፈ። ሜዳው የጋራችን ዋንጫው የግላችን የሩታ ቤተሰቦች ነብር መለያችን። ዝምታችን ፍሬ ያፈራ ያለ ፉከራ ሩታ በእህቶቿ ሁሌም የምትኮራ። የነብር ቤተሰቦች ግሬሳችን የሚያስፈራ በተሰለፍንበት አቅጣጫ አንደኛ የምንመራ። ከጩኸት የበለጠ ዝምታችን ይሰማል። ስራችን ትክክል ፍቅራችን ያስቀናል። መለያችን ነብር ስንታይ የምናምር። ቅንነታችን ከልብ ለሚወዱን ማር። በሩቲ መሪነት ለሚጠሉን አስተማሪ። ፍቅራችን የፈጠነ ከኮከብ ተወርዋሪ። እጅ በአፍ አስጨበጥን ለፎካሪ። ትንሽ አቅምሷቸው ቡሌ ፍርፋሪ። ቅጣትሽን ተቀበይ በአናትሽ ዙሪ። በአንገትሽ አውልቂ ፓንትና ሱሪ። ሸለመጥማጥ መሆንሽን ተናገሪ። እኔ ሄርሜላ ሁኛለሁ የሩታ ተቀጣሪ። ሸለመጥማጥ መሆንሽን ተናገሪ። እኔ ሄርሜላ ሁኛለሁ የሩታ ተቀጣሪ። ሩታ እህቶች የተሽሞነሞኑ ከሩቅ ሲታዩ በጣም የሚያስቀኑ። ጠላትን ሰውነት የሚያቀጥኑ የንግስት ታዛዦች እጥር መጥን ያሉ። የነብሯ ፋሚሊ በጣም ይለያሉ። የነብሯ ፋሚሊ በጣም ይለያሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አሸማ አከም ጅርቱ ኦርዶክቶኒ ቄዶዩቲፍ ማርት ኬሳኑ ሲኒን ጀቻ በገገመደን ሲኒን ጀዳ ጀልቀቡመዩ አኒ ቤኬ ቱሬ ማሊፍ ጀናን ሩታን akka tokkoffaa baatu yookiin immoo geemi sana akka ashannaftu jechuudha. Yeroota darbanis tsiggee fi daaniin wajjinidhaan taphatanii turan wanta ta'eef mo'atanii waancaa fudhatanii leenca fudhatanii galaniiru. Jarri durumayyuu leencaadha. Leencaaf leenca seexanii gargar baasuuf karaa kiyyoo kiyyeessite maleessaa sinii galti. Kanaafuu baga si gargaari. Tokkoffaa abbaa manaa keessa mana dhabdee ayyaana qophaa kee osoo ooltu qophiin kunis immoo siif qophaa'ee yeroo kana dhabdu dhugaadha. Baay'ee nutti dhaga'ama ture. Dhuguma leencadha. Ati miidiyaadhaan nama beekamtuudha. Hermeellaanis beekamtuu miti jalqaba irratti iyyuu jechuudha. Yoo dhuftee Ruutaan jalqabaa kaastee buttaa jiraa kaastee otoo buttaa jiraa anqaxaqqattu dhuftee magaalaa Finfinnee galtee magaalaa Finfinnee gaafa galtu magaalaa Finfinnee anqaxaqqatte jechuudha. Inna bara shiroo fi bara qurxii timaatimiiti jechuudha kanni miidiyaan Ruutaadhaan beeku jechuudha. Hermeellaa immoo bara qurxii bara Abiraam dhidhiitayee wanti hundumtiyyuu guutee konkolaataan manni dhalli dhuftee bara sana beekamte jechuudha. Dubartoonni immoo egaa madaa kan qaban kallattiilee garaagaraadha. Qimamoonni mana madaamii ruutiyyeedhaanii jaalalli maal akka ta'e bu'aa bahii bahuun warra ofii dhiisanii abbaa manaa faana bahuun maal akka ta'e irraa baraniiru hubataniiru. Dhufaniis immoo kinoo Dubaay keessatti haala ajaa'ibaatiin heerumsiisaniiru. Taab elaa jedhan caakkaa keessaa deemnee finnaadhaniiru. Waadaa galaniiru. Ani galgalaa eenyumaa isaan taab jedhanii utaalanii fala fidanii kuma kudha yeroo guunnee Hermeellaa galchina ilaalaa harkashii gaa'isiin bareedu UNR Abiraam dabqa gadi dhiise. Abiraam yermani dabqa gadi dhiisu jalatti akka mo'amtu beekan akka mo'amtu beekee jechuudha. Isa biraan saatiin hin ga'e yeroon hin ga'e achi booddee jechuudha intalli mootii dhugaa rabbii yeroo ishiin ol seentu jechuudha yeroo ishiin laayifii seentu sana jechuudha. Ani waliin uffadhee ala taa'aa ture asxaan bilaneerran sinii kaa seenaa sinitti haa ta'u sabskiraaybii laayikii naa godhaa sinin jechuu jaalladha. Ani ikkeessaan qabu hojii hojjedha sinin jedheeran. Ani Ruutaa dhugaa dubbachuu baay'een ishee jaalladha osoon gara yuutiibii hin dhufin dura nan hordofan ture suusii natti taate turte dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innaa edda isheen viidiyoo waraabdee aadaa cab safuu bareedda isheen jette ishee koo jalqabee jechuudha. Dura jechuudha
Ermeellaa yeroo dhufte Ermeellaa dhindheera kan akka Ermeellaa abaarame miidiyaa kanarratti iyyuu hin jiru. Inda'uum iyyuu ani gammachuu kiyya ibsa dha'eef viidiyoodhaan dhufe kunoo tisisni mana madaamii na rakkisaa jirte jechuudha naan dhageessaniitu. Innaa maalirran jiraayyuu nan dagadhe. Achi booddee yeroo ishiin dhuftu yeroo ishiin dhuftee bakka kaka'uu yeroo isaan ol jedhan waan ta'e natti dhagahame anaan jechuudha. Imimmaa waan ta'e na qabe dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Innasii ishiin achi dhugaa dubbachuuf garuu immoo kalees gammachuu guddaadhaan oolte gammachuu ajaa'ibaatiin oolte yoo waaqayyo jedhe immoo viidiyoo ishiin ifa kana hojjatteenis nan dhufa karaa lammiif keessummaa jechuudha yoo haalli naa mijate booda innaa baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa baay'ee hangana kan hin jedhamne jechuudha booda gaafa jalqabuudha jedhan gixxim jedhe kaa hin dide jechuudha wanni ishii kan Ermeellaa hojjechuu didee laafisensee egaa wanni ta'uudhaaf jechuudha. Rakkisanii inni yaalanii hin dide jechuudha. Gaafa isaan dideedhu an akka mootu beeke akka mootu. Tokkoffaa waa lama irratti achi keessa waa lama. Tokkoffaa gaafa dhuftu tabtab godhaa jabaadhaa elagaa namoosisaa maal ta'a hin jenne Ermeellaan dhuftee bobaasaa jala jechuu jalqabde. Hojiidha iddoon kun lafa hojiitti. Lafa walaarraabuu miti achitti duubatte jechuudha waan akkasii jechuudha amma ta'etti sin egaa'ee jaalala keessan maalii keessan miidiyaa irratti agarsiifatu hojii dhagee midhaa jedhamteetta miti tabtab godhaa gaa'e obboloota kee maal jettee jechuudha qophii taasisuu qabda ture akkasumas immoo laafii seenuu kee fi seensuu dhiisuu kee namootaan duratti jalqaba irratti jechuudha hedduma geemii kana yoo inni taataniitu ta'eeyyuu sobdaeetu mallee atumtiif illee Abiraam illee yaaluu in hojjetamoo in hojjetu jettanii yaaluu qabdu turtanii jechuudha. Innaa kana akkasidha jechuudha. Wallasallasuu kinoo kana fida. Jalqabumayyuu otumayyuu ati iyyuu dhudhungattee jala seenuu baatteeyyuu ruutaan akka mootee galtu amanamaadha beekamaadha jechuudha. Intalli intala leencaate jammar jechuudha asuma hajji jechuudha. An argine yaati isaa aadi shimee inan garaggaru. Miqqanyaan haa jiraatu lafa miqqanyaan jirutti guddatu lafa maal ta'utti guddatu ati hin garaggaru yeroo hundumaa jechuudha. Inni dammoo ijoolleen keenya Oromoon iyyuu ajaa'iba hojii isaan hojjetan beeksisa akkatti hojjetaniif argitaniittu beeksisa ruutaadhaaf hojjetan dubartiin lafa kamitti iyyuu miidhamtu wanta taateef dubartii faana kan ta'aa jiran intalli kun jechuudha erga heerumtee dhihoo erga gaa'elli ishii raawwatamee dhihoodha. Kanaaf iyyuu abbaa manaas dhabdee kanas maa dhabde jechuudhaan. Dubartii immoo yookiin immoo dhiira waggaa tokko keessatti dubartii lamaaf qalabatii gochuudhaaf qophiitu mure Abiraamidha. Garuu immoo kan tabalaa isheef yookiin immoo bagayyuu Ermeellaan immoo maaliif hin jettaniire inni simmeetiin oofamaa jira. Tokko simmeetiin oofamaa jira. Ammayyuu ta'eera taanaan jaalalaan osoo hin taane jaalalammoo osoo hin taane simmeetiin oofamaa jira. Amma toshinii kaleessa mooteetti ta'e inni har'a qalabatii kaa'aaf jechuudha Ermeellaadhaaf. Eshi jireenyaarii kun jiruudhaarii kun moote moo dhiste qalabatii ta'aafi waan biraa gochuufii qabaayyuu malee. Amma mee qalabatii keeyyattee akkasitti dhiiste amma ganaadha dubbiin ganaadha. Ruutaan jechuudha Abiraamumaan hin dhiistu hin argitu gudi. Wanta baay'ee jira waan baay'ee jira dhugaan sin hin jedhe waan baay'ee inni su'etteetti ani kaleessa egeera hin dhiisu hin guddisu qobaa kiyyaa jettee namatti fa'i himtiidhaan jechuudha. Kanaaf iyyuu dhalan guddisu qubaa koo inni ilaala ammoo suuruma ilaalaa suuruma mana sana keessa jiru ilaala kachi gootee dhiisteetti itti amanteetti amaneera dhibbaan dhibba akka inni naa deebi'u jetteetti jechuudha. Innaa lafa ruutaan hin jirre fiyuun hin jiru ruutaan haadha mana Abiraam qofa osoo hin taane qabeenya Abiraam akka isheen taateen beeke jiruu Abiraam akka isheen taateen bare dhugaa rabbii gaaddisa Abiraam akka taateen bare jechuudha. Innaa waaqayyo yoo si jaalate gaa'ela kee ganamaa jireenya kee ganamaa dhala kee ganamaatiin si jaalata jechuudha. Wasiila tokkotu yeroo geeraru akkas jedha dubartii maafan jibbaa alagaa fira ta'ee dhala koo maafan jibbaa dhiiga kootu nama ta'ee jedha. Kanaaf iyyuu waaqayyo walitti sinaa deebisuu isa biraaniyyuu walaloo haddaa kallattiilee garaagaraadhaan jechuudha. Leenci makaa goonni gootuma kadhanii jechuudha. Maaliin siniin jedhare wanta addaati jechuudha. Isa kanadha baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa wanti akkanaa jechuudha.
ani jalqabuman bee galgala jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo dubbaatu mana madaamii keessatti qopheessu indee ruutaan immoo waa meeqaan miidhamuu hin qabu jaarsa ishee dhabdee kanas dhabuu hin qabu ayyaana waggaa kanarratti gammachuu qabaachuu qabdiidheen aniyyuu dubbachaa ture jechuudha na Hermeellaan garuu jechuudha ammallee jechuudha ammallee kan sitti mukeessa jechuudha dhugaan siin jedhe dhiirri sila arraabdee sila wanni tattaateef kan kennu tasgabbaa bakka hojiitti hojiidha bakka malee isa ammachuu isa maal ta'uu qabe maalidha jechuun bakka hojiidha bakka taab god hin jettuuni ani baasawee nan galee baasawee ennaan gara isaatti dabarsu kan keenyaan qabanna yeroo inni jedhu nan galeen duddina dhukkube taa'uu nan dadhabe haala jechuudha akkasumas immoo biinillee mana nyaatteedheen akka shimmootoo bareera ennuma tiktookichi diduun bakka bare hubadhe jechuudha bira ga'e jechuudha sanarraatidhaan kan ka'eedha. Innaa dammoo galgala geemiin jalqabame jedhee ani gallakkisee jechuudha yuutuubiin kiyya koopiraayitiin atti kenne gixxima godhe diima waan ta'eef jechuudha amma dallateera egaa yoo rakkoon irratti fide beeku malee sin jira koopiraayitii ani immoo jaaladhu amala koo keessatti jechuudha yeroo viidiyoon nama jalaa qabamu jechuudha na bakka isaaniif ani immoo kan fidee dhufee yeroo sanaaf Abiraamii fi Hermeellaa fa'i Abeel fa'iidha jechuudha na kana dhumni keessaan kana si jammarru tan akkamitti mo'amtiin jedhan sinii laattee sinii obaastee rakkoo keessaa gidira keessaa sin baastee gaafa buttaa jiraatu yaatanii dhuftan finfinnee jechuudha mana kiraa miti kan bultan mana algaa miti kan bultan ishii bira bultanii shiroo buna dhuddanii biraa baatanii jechuudha seenaanuu sin hin gaafatu galmee irratti hin dubbifamuun jedhe sin gaafata seenaa ermuun basawee shiggirin qabu jetteetti yoommues minimu jetteetti minima adeellan jetteetti kanaafiyyuu leenci maatee gale baqa leenca intalli leenca inu taalte kaleessa too garaatti baattee utaalte akkasitti hin jedhame inu taalti gada Abiraamii dhugaa dubbachuuf tanan akkasumattiin akka nama sa'a elmutti helmeten gana irratti hojjetti isa karaa milixxu qabdi intalli halaa akkas jennaan akkas jedhe oma chiggiriin hin jiru bakka innam gana sin irratti hojjetti gana sin irratti hojjetti dhugaa rabbi yaa Hermeellaa anammayyullee kan isin jedhu innan akkatti itti yaadu otoo daftee baqattee si jedha otoo daftee baqatte inni akka kassare argeera kassaraa jira dhugaa viidiyoon isaa fiiguu ba'an jiru bakka ruutaan immoo tonkolii gaafa yaadde tonkolii gaafa hojjettu fiddee maal gooteetti fakkaate waan irratti hojjette hunduma isaa caan irratti gootu yuutuubii isaa irratti jechuudha yuutuubii isaa irra dhaabdee jechuudha nam ofaa argu jetteeti ilaallatu daawwatu namni isaa daawwatu jetteeti karaa biraatiin jechuudha na ammallee nama sidhiistus miti jaalala maannoo dastaa nama fudhattus natti hin fakkaattu garuu jireenya Hermeellaa kanaaf boqonnaa kan laanne Hermeellaan akka ishiin of jibbitu ruutaan hingooti anammayyuu ta'eera taanaan dhiistee harka keessaa fudhattee har'a wallolu boruu in araarama intalli garaa ishiyyuu dhiibdee taraaraa meeqa ol baatee gadi buute innaa isa kanatti jechuu jaaladha ka hordoftoota kiyya qaalii jajjaboota dinqoota na dammoo jechuudha ijoolleen Oromoo siiras waan isiniin jedhu inni isin achi ala deemtanii yeroo isaan akkasitti hin deemee taphatan saree gowwaa silsaa siddisti jettan maalidha Oromoon safuu beeka keessumminatitti kan dhaxxan lafa keessumminati lafa safuu miti kan dhaxxan maalidhaan akkanaa top walaa kabani isin jaaladha moshi I miss you